Kamoltan kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa kana jirtan dhaamsiin ani har'a dhaamsa gabaabaa tokkoon dabarsuudhaaf dhufe actually jechuun dhaamsiin ani amma dabarsu kun Oromoota North America fi Canada jiraatan kanaafin dhaamsa gabaabaa dabarsuudhaaf dhufe maaliif Oromoo hunda laallatu jechuu kun ta'in dhaamsi kun dhaamsa amma Oromoota naannoo kana jirru fi dhaamsa gabaabduu tokko dabarsuudhaaf dhufe hiriirri guddaan Washington DC'tti ta'uudhaaf deema guyyaa jimaata kana kanaafiyyuu warri dandeessan warri hiriira kanarratti argamuudhaaf yeroo qabaatan yoo dandeessan akka hiriira sanarratti argamtaniif dhaamsa kana dabarsinaan jedhanii taasisuulee kan isin dabarsuu dhufe maaliif hiriirri kun hiriira guddaadha amma yeroo dhageenyu immoo jarris hiriira qophaa gara biraatti qopheeffatanii maaliif isa kan keenya kan arganiif faallaa isaa hiriira tabiraa qopheessanii waan jiraniif Oromoon keessaaf iyyuu warri naannoo sana jirtan akkasumas warri North America kana jirtan hundi keenyiyyuu yoo dandeenye maaliif ilmaan warri ilmaan qaban rakkoo ta'uu danda'a garuu dargaggeeyyii warri jirtan warri qeerroowwan warri biyya kana jirtan warri fuudhin hundi keenya bakka sanatti argamnee yeroo qabaatan hiriira nagaa kana akka gaariitti tolchuutu nu barbaachisaa jechuudha maaliif haala amma biyya keessaa dhiisaa qeerroon biyya keessaa hojii akka gaariitti hojjechaa jiru kan isaanii nun dhibu maaliif isaan hojii isaanii akka gaariitti hojjechaa jiru maaliif nutillee akka gaariitti hojii keenya hojjechuutu nu barbaachisa maaliif namuu hojii mataasaa waan qabuuf jecha isaan akka gaariitti jiru kan isaaniitti dhiisa nuti kan keenya isaasii qabnu kana itti jabaannee waan gochuun nurra jiraatu akka ilma Oromoo tokkotti irratti bobbaanee waan humni keenya danda'e gochuudhaaf walii galuudha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e qabsoon Oromoodhaa haala amma nuti keessa jiru haala bareedaadha ilmaan Oromoodhaa tokkummaa qaban kan agarsiisuun jabina isaanii agarsiisuun wal bira dhaabbachuun wal deeggaruun walii wajjiniin ta'uun gara tokkotti luucca'anii deemuun karaa tokkorra laayina tokkorra deemuun cabiinsa diinaaf Oromoodhaaf gammachuudha isaaniif cabiinsa inni wanti achi as nuuf dhufaa jiru ifa wanni achi as Oromoodhaaf dhufaa jiru waan gaarii waan calaqqee bareedaa waan bilisummaa uummata Oromoo as dhiyeessuudha diina keenyaaf garuu itti dukkanaa deemaa jira yaa ilmaan Oromoo mootummaan kun abashoon waan isaan gaafatanii ka inni isaaniif hin goone mee yaadadhaame waan baay'ee gaafatanii irra guddaa wanna isaan gaafatan hunda hojiirra oolcheef OMN cufamu ganamaa galgala irratti haasawan hin cufame Jawaariin hidhi jedhanii kun erga Abiyyi aangoorra ol baheeti ganamaaf galgala irratti duulaa turan Baqqalaa Faayidhaa jedhanii irratti duulan artistii kan keenya jabaa akka ija keenyaatti ilaallu ajjeesan kanaa ol wanti isaan gaafatanii hin milkaa'in tokkollee hin jiru kanaafu Oromoon fira tokkollee hin qabu addunyaa kanarratti nutu waliif fira anaaf situ waliif fira dhiigni keenya lafatti dhangala'ee hinafu dhiigni ilmaan Oromoodhaa lafatti dhangala'ee hinafu warri biyya kana jirtan warri North America kana jirtan please yoo dandeessan wanti nuti gochuu dandeenyu mootummoolii addunyaa kanatti iyyachuudha mootummoolii addunyaa kana jiranitti rakkoo akkasiitu biyya keenya keessa jira jennee itti himachuudha waan biraa wanti nuti goonu hin jiru kanaafu warri yeroo qabaatan tikeeta keessa muradhaa guyyaa jimaataati warri immoo naannoo sana jirtan warri naannoo Washington DC jirtan hundi keessan irratti qophaa'aati achitti wal arginaa jechuudha maaliif wanni tuffatamu hin jiru gaaniin guddaan kun yeroo inni jallatu cirracha jala kaaniitu ittiin dhaabu jechuudha cirrachi gaanii guddaa kana dhaaba kanaaf wanti tuffatamu hin jiru qabsoo Oromoo kana keessatti tuffii wanni jedhamee wanti tuffatamu takkallee hin jiru kanaafu ammallee odeeffannoo tokko argadhee charchiin Oromoo Washington Seattle hin jiru galatooma maaliif ijoollee 10 warra maallaqa hin qabne warra deeman warra maallaqa hin qabneef tikeeta kan nama 10 murtanii ergaa jirtu galata guddaa qabu isin galateeffanna charchiin Oromoo kan Seattle hin jiru galatooma dhugaa maaliif akkasitti wal bira dhaabbachuu waan gaariidha silaa nuti yoo wallaalle malee nuti guyyaa sun jala gahe malee warra waan akkasiin qabaanne kanaaf silaa deemnee bakka nama gaggaafannee bakka irraa hundi fuuna maaliif anis ammallee nagaya waan kana garuu galatooma fayyaa ta'a ayinoo Portland nama baay'eetu dhufaa jira akka dhageenyetti Minnesota kan irraa namni baay'eenis deemaa jira ayinoo namoota baay'eetu tikeeta murateera warri waliin deemnu kanaafiyyuu Oromootiin bakka jirtan hundatti warri Kanadaa fi Ameerikaa jirtan tikeeta keessa muradhaati Washington deemnee qophiin jimaata yoo dandeessan jimaata ganam achi gahaati guyyaa jimaata achi oolle
Saturday sabtii mana keenyatti deebinaa jechuudha. Maaliif yoo yeroo illee hin qabaanne jechuudha. Kanaafuu irratti jabaadhaati waan tokko haa qoonu. Abdii kutachuu hin barbaachisu. Duruu Oromoon qabsoo Oromoo kana keessatti abdiin kutanii har'a miti. Kaleessa gaafa gadadoo gaafa dukkana keessatti Oromoon abdiin kutanii har'a garuu wanna tokko wanna ifa bareedaan Oromoodhaaf achi as deemaa diina keenyatti yeroo dukkanaa deemu abdii kutachuu hin barbaachisu ilmaan Oromoo. Qabsaa'ootiin ilmaan Oromoodhaa kan akka Jawaar, Baqqalaa, Abdii Raggaasaa, Caaltuu, Lammii Beenyaa kumantamaan kan lakkaaman yaazoo mana hidhaa jiru. Hoolaa hatanii mana hidhaa keessatti hidhamanii dukkana keessa jiru miti. Rakkina ilmaan Oromoo rakkoo keenya furmaatatti kennuudhaaf jedhaniitu dukkana keessatti hiraarfamaa, cinqamaa, inni kaan reebamaa, Shamsaddin reebamaa jira. Saahibatii. Kanaaf ilmaan Oromoo yeroo hunda bo'uun faayidaa tokko illee hin qabu. Haga qabsoo Oromoodhaa xumura argatutti umurii keenya guutuu bo'uu immoo hin barbaachisu. Warri amma har'a mana hidhaatti dararamaa jiru kun hoolaa hatee mana hidhaa keessatti dararama miti. Rakkina ani qabu rakkina ati qabdutu ilmaan Oromoo fitinaa kaayee rakkoo kaayee kaan ajjeesee kaan mana baasee kaan qeedhaa godaansee rakkoo keessa kan kaayee wanta nuti qabu kana. Kanaaf jabaadhaati ilmaan Oromoo abdii kutachuun barbaachisu. Jabaannee wanni achi as nutti deemaa jiru wanna gaariidha. Oromoodhaaf waan gaarii dhufaa jira. Ifa bareedaa Oromoodhaaf achi as bahaa jira. Kanaaf abdiin kutaa bakka jirtanitti jabaadha. Beektotiin keenya, hayyooliin keenya warri jirtan yeroon isinitti hojii barumsa keessan beekumsa keessan illee yeroo isinitti Oromoodhaan bira dhaabbattanii itti agarsiistan amma. Kanaaf jabaadha ilmaan Oromoo. Jabaadhaati bakka tokko hin geenya. Ni moonammoo haga amma jirru kanatti iyyuu hedduu moonee jirra jechuudha. Isa biyya itti rakkatina. Qeerroon biyya keessa akka gaariitti hojjechaa jira. Isa biyya daynaa waan takka hojii qabu namu hojii qabu hojii isaanii hojjechaa jiru. Nutis hojii keenya ka alaa kana hojjenne malee kan isaanii kanatti rakkatina. Isaan hojiidhaan agarsiisaa jiru. Nutis hojiidhaan agarsiisuu qabna. Warri biyya kana jirru itti jabaannee irratti duunee waan tokko gochuun uummata keenya bira dhaabbachuun yeroon isaa amma. Erga qabsoon Oromoo jabaatee bilisummaan achas gaafa dhiyaachaa deemu of agarsiisuudhaaf warri gadi bahu sun Oromoo irraa waa barbaachisu malee nama Oromoodhaaf waa godhe miti. Oromoof har'a barbaachiftu haa taanu malee Oromiyaa bilisoomte keessatti qofa Oromoodhaaf barbaachisu ta'uun dura jiraatu. Amma haala amma jiru kana keessatti Oromoodhaaf barbaachisu qofa ta'uutu nu barbaachisa. Kanaafuu jabaadhaa ilmaan Oromoo warri naannoo Washington DC jirtan tikeeta warri naannoo sana jirtan hundi keessanuu dhuma dhuftan beekamaadha. Garuu warri naannoo sana hin jirre waan akka Minnesota, Atlanta, Seattle, Portland yoo dandeessan tikeeta keessa muradhaati. Akkuma isin jedhe guyyaa jimaata ganama deemnee oollee achi booda sabtii ganama qe'ee keenyatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Kan deebinee isin immoo hin hafatu hin ta'in karaa dandeenyeen haga qabsoon kun xumura argatu irratti jabaannee irratti hojjennee Oromoo bira dhaabbachuu keenya agarsiisu, jabina keenya agarsiisu, wal bira dhaabbachuu keenya agarsiisu, harki diinaa baay'ee guddaa. Diina keenya kan nuti mo'uu dandeenyu, diina keenya wajjin yoo wal qixxee taane iyyuu mo'uu hin dandeenyu. Diina keenya irra isaa ol ta'uutu barbaachisa. Yoo akkas malee moonu wal qixxee yoo taane hin moonu. Kanaafuu diina keenya irraa ol isaa ol yoo taane qofa mo'uu dandeenya. Kanaaf irraa ol ta'uudhaaf immoo wal bira dhaabbachuu tokko ta'uu afaan tokko haasa'uu wanta tokko haasa'uu bakkarra odeeffannoon bakkarraa dhufu odeeffannoo tokko qofa jala deemuutu nu barbaachisa. Kanaafuu akkuma isiniin jedhee jarri kun baay'ee jeeqamanii waan jiraniif waan adda addaa kana poost godhanii hojii nuu kennuudhaaf waan goonii qabu garuu hin fashale akkuma argitan kana boollatti jalaa nam'ee jechuudha. Booris hin ciisan waan biraadhaanis gadi ba'uudhaaf malu. Waan baay'ee isaatu jalaa bade jalaa fashalee biyyee seena amma waan kolfaa ta'aniyyuu diraamaadhuma ofii isaanii hojjetan daayireektarii isaanii akkatti daayireekt godhuuf illee wallaalanii waan baay'ee baxabatanii waan baay'ee gochaa jiru. Kanaaf itti dhiisaa gansaanii waan baay'ee ta'anii salphataniiru. Amma garuu wanti nuti harkaa qabnu ilmaan Oromoo wal bira dhaabbachuu qabsoon kun haganni xumura argatee guduunfaa argatu waliin deemu jabaachuu Oromiyaan inuma bilisoomti. Kan irra deebisaati itti hima. Maqaa rabbiitiin isin jedhe Oromiyaan hin bilisoomti. Har'a bor iftaan miti. Inuma bilisoomti. Umuriidhuma keenya kanaan immoo arguudhaaf teenya. Kanaaf jabaadhaa bilisummaan Oromoo dhiyaachaa jira. Oromoon jabaachaa jirti. Hundi keessa warri naannoo kana jirtanis warri bakka biraa jirtanis tikeeta keessa muradhaa. Washington DC'tti guyyaa jimaataa hiriira nagaa guddaa kan irratti agarra. Kanaafin dhaamsa gabaabaa kanatti dabarsuudhaaf dhufe fayyaa ta'aa nagaan oola.